yoo abbaan illee dhaqabachuu baatee yookaan gadoomii abbaa dabreellee abbaa kallachirra buusu abbaa yookaan matarra buusu malee namoonni jarreellee kan gartee akka nama matarra buusee tolchuu kallachachiin duubatti hidhata malee kallacha lafuma kaayeen hidhata jechuudha. Waan ta'eef wanti akkasii kun hin jirti. Kallacha tokko kaafirraan bu'uun gadaamu ji'a mataa buufattutti haan guyyaa dhibaayyuu irreecha raabii ilmaan kormaan hin qabatu kallacha ilmaan jaarsaati. Namni mataa buufatallee kallachi ittiin dhiyaatu. Eegi mataa buufatan. Haan kallacha dhibaayyuu malee gadaamujii malee kallachallee namni hidhatu. Abbaan gadaa yoom kallacha? Guyyaa kallachi inni hidhatu dhibaayyuu baanji dhibaayyuu yaa jedhanta gadaa guyyaanni bahu jira. Galma kallachaa dhaabinni amma ganaa kallachi hidhata. Kallachi hidhatee qaraa abbaa gadaati. Abbaan gadaa guyyaa inni kallachi hidhatu tamucasiyya suni galmisuun jaaruu jiran. Amma hidhachuuf. Kallachi faayii gadaati mallattoo abbaa gadaati haa taatu malee abbaan gadaa tokko gadoomee fi baalli kallachaa hin fuudhu. Abbaan gadaa gaaf baalli gadaa fuudhee wadha keessa bulchiinsaa isaa gaaf ga'u gam liibanitti abbaa matarra buusuu fi yooyyuu galma kallacha dhaabe sirni baallin abbarraa gara ilmaatti dabartu baallin kallacha tuni raawwatam jechuudha. Kanis ilmaan teessan haga baalli fuutee gan sadii baatee amma bireessa irratti isammaa mataa buufattan ijoolleen maa citteet aadanuu akkasuma. Ijoolleen kuucu tulleen gadaa cittu qabdi. Taalleen ammallee duraan hakuuchulleen gadaa abbaa cittuu qabdi. Gaafa gadaa abbaa kaanillee abbootiin tamataa buufattu jira. Waan kana aadaa tana akkanumaan deema. Maqaan kiyya adii jaldeessati. Jaldeessi abbaa gadaati. Adii jaldeessa immoo kan inni dhale abbaa gadaa mucaa kiyya. Maqaan kiyyallee adii jaldeessati. Galma kallachaa dhaabinni amma ganaa kallachi hidhata. Kallachi hidhatee qaraa abbaa gadaati. Abbaan gadaa guyyaa inni kallachi hidhatu tamucasiyya suni galmisuun jaaruu jiran. Amma hidhachuuf. Abbaan gadaa gadoom sunirra ka'ee ammallee immoo gooroo jidduu daraa takka liibanii galee wanni waan sun cufaa midhaasa liibanii galee galma kallachaa dhaaba. Akka abbaan gadaa kallachi hidhatini gadaa mujii mataan buufattu. Amma abbaan gadaa yoo kallachi hidhate amma gadoomii irwaannani hojjanni kallachi hidhate. Kallachi hidhata. Amma hojjanni kallachi hidhata kana gadaa mujiillee mataa buufatti. Dabballeelleen guduruu buufatti. Ijoolleen gammeelleen gammee buufatti. Amma armaan duubatti ijoolleen gammee tulleen gammee buufattee goodiyyaa ce'anii ammallee adulaa dhibii lallaban. Abbaa gadaa mucaa kiyya. Akkaataatti kallacha abbarraa namaa dabraa malee kallacha arganii fedhanii hidhatan namni abbaan isaa kallachi hidhatin namni kallachi abbarraa ittiin dabreen jechuun akka aadaa sirni gadaa kan wal dura du'u qabdu jechuudha. Kada sirni gadaa wal dura du'u qabdi abbaan kiyya kallachi hidhatee kallachina dabarsuu qabe jechuudha. Yoo abbaan illee dhaqabachuu baatee yookaan gadoomii abbaa dabreellee abbaa kallachirra buusu abbaa yookaan matarra buusu malee namoonni jarreellee kan gartee akka nama matarra buusee tolchuu kallachachiin duubatti hidhata malee kallacha lafuma kaayeen hidhata jechuudha. Waan ta'eef wanti akkasii kun hin jirti. Kallacha tokko kaafirraan bu'uun gadaamu ji'a mataa buufattutti haan guyyaa dhibaayyuu irreecha raabii ilmaan kormaan hin qabatu kallacha ilmaan jaarsaati. Namni mataa buufatallee kallachi ittiin dhiyaatu. Eegi mataa buufatan. Haan kallacha dhibaayyuu malee gadaamujii malee kallachallee namni hidhatu. Abbaan gadaa yoom kallacha? Guyyaa kallachi inni hidhatu dhibaayyuu baanji dhibaayyuu yaa jedhanta gadaa guyyaanni bahu jira.
xumura sirnichaatti gadaamojjiin mataa buufatu kun duuba gollatti ol deebi'ee sirni buufattoo mataa kun raawwatamee gollatti gala. Duuba diiramuun sun qomichi jechuun ilmaan maanguddoota warra mataa buufate kun warri dhiira abbaatti ce'a warri dubra ammoo harreejja jedhanii sirni ce'umsaa har'a kun raawwatama. Dubartiin immoo guyyaa kanaa hin ulfeeffatan. Ulfinnumaaf dura ejjiti kun kanuma walumaan deemanii isiin immoo guyyaa kan guddoo ulfeeffatanii kanaaf dura ejjiti walumaan ga'intu walumaan deemti. Madaal immoo waliin seenanii immoo qomicha fudhata. Kanuma. Sirna kan raawwachuun duratti qomichi warri dhiira halaalaa guurratee mataatti hidhatee harcummee foduu dudduuba ciiftu fudhatee sirna ce'ichaa har'aa kana jalqabama. Sirni mata buufannaa gadaamojjii gadaafura jaarsa raawwatamee jira. Amma bariititiin sirna ce'umsaatti gaggeeffamuuf deema. Amma hafulaan biratti argamu jiru kun foduu har'a fuulduratti fulaa harcummeen gadaamojjii oliiboot diibanitti galti. Irri illee akka mucaan jedhee gara mahallachaa galti. Halii banka kuraafa, oduu diimaafa, hataariifa cufachi galti. Ana hallachaan warra halee abbootiin teen kalee buufatti. Ani immoo hangafa. Ami immoo mata sun abbarra buusu, abborra buusnaa. Aadaan sun narraa eegamti. Harcummeen tuni amma sirna armaan duubatti raawwatamu keessatti qomichi qabatee sirna ce'umsaa ittiin raawwatama. Asiin duuba harcummeen tuni gam liibanitti ergamteetiin galma hallachaa abbaa gadaa irratti geeffamtii jedhe akka odeeffanne. Qomichi kun duuba hallachaa abbootii irraa fudhata kana hidhatee harcummee qabatee moona abbaa galmaa irraa jalqabuun sirna harrajuu yookaan sirni ce'umsaa qomicha kun raawwatama. Qomichi qophaa'eetiin jira. Gara hargaddaatti yaa'utti jiran. Maaliif akka yaa'u jiran mee isaan gaafanna? Hargaddaa yaa'u jira. Hargaddaa jechuun fulaa qomichi kunini achi jalqaba fulaa abbaa galmaa jecha gara abbaa galmaatti achi jalqaban jiltaan amma siin jalqaban jechuudha qomichi. Jalqabdanii maal hojjetan asitti? Jalqabnee hallachaan ce'an jedhanii hallachaa yoo ce'anii namuu hallachaanii daraaraa hiicheedha jecha hallachaanii dhaatee gara abbaa gara hin ce'an. Maani gareen teessattu maani? Qomicha jechuun warra abbootiin isii mata buufata. Abbaa galmaa yaa'u jira. Himmee maarree wannati mataa irratti hidhatu kunuunfaman. Kunin daanni sedhani. Kun ammoo dhiirri tun harcummee biraa qabatani. Kun ammoo haan kalaalaa haan surre. Waan kana agumaada tana guyyaa kana geggeessinu qabannee yaanan jechuudha. Achiin duuba surreelleen marachuu hin dandeenyu qar marachuu hin dandeenyu amma marachuu hin dandeenyu achi yaa gadoomne jechuudha. Ati nami garee kun kallachi qabaatu mangam? Ani maan dhicha jechuudha warra hangaaf kennatti kallachi qaba. Abboon dura dhaletti kallachi qaba nuun kaan maandole. Dubartiin gorfoo hidhachuun akka hangaftittii fi maandhoma isaanitti hiriiranii harreejuun sirri ce'umsaatti raawwatama. Kallacha ammaan tana guyyaa ammaan tan buufattoo kana kallachi hangafaatti kennita. Mucaan kan kee guddaan guyyaa qaraa jammari qumbii san fuutee iyyuu hundi sirra fuudhee surree mataa keeyyatee surree atiin durii qabdi taani mataa gubbaa keeyyatee surree sun immoo guyyaa utaalchaa kan mata buufatan kanami mata buufatu inni kallacha abbaa kaan hidhate surree abbaa taan fudhate utaalcha abbaatti karraatti utaale. Tun kallachi guyyaa gaafas ilmaa kenniti. Gaafas ilmaa kenniti. Maaf utaala qomichi jedhanii aadaa futaalee madaalamman kee jira madaal kaan fuudhuuf madaal kaan qomichi fuudhu harrejjiti dubartii harrejjite dhiirtii utaalchaa dhufte dubartiilleen kan rabbaa ejjitii dhufte tanamii dhalu cufti dhufte ilmeen namii dhalu cufti guyyaa gaafasi dhufte dhiiraa utaalchaa dubartii immoo harrejjitii jedhan aadaan taana. Utaalcha jechuun ta'an hin fiiganii laanum sirriiqanii waliin darbanii laanum daaddaa yaa'anii. Isaan keessatti illee jalqaba buufattoo mataa jechuun sirni kun yoo gaafa raawwatamu dursi dubartiif kennama. Dubartiin coroorte dur ejaajite warri dhiira dudduuban irratti itti urruube
duub dubartiin tuni sirriiqaa sirbaa gargarmaa toleyaan gaaf galmaan ba'ani buta jedhanii gaafa warri achi buta jedhu abbaan achi duuba dhaaduu waan armaan dura hojjete jajjabeen isa waan gaaf dargaggoom isaaniiti haga gaaf jaarroom isaanitti waan ba'ani waan uummataa ba'ani waan lafaaf ba'ani cufa dhaaduun ibsatanii duuba akkasiin qomichi kun miyyuun yookaan madaalii kennameefi medaal kan deebi'anii moona keessatti affarrees jedhanii madaal dhuganii gara har'a ittaantu dabre duub sirni kun guyyaa kana har'a cufa irri naanna'anii haal kanaan jilachaa oolan. Fulaa amma itti argamnu kana duubatti argitan fulaa ruuftii itti hidhamtuuni har'a gaddaa jedhama. Har'a gaddaa jechuun har'a gosa Boorana keessaa gosa Maxaariiti. Gulan nami as keessaa dabruu danda'u nam qulqulloo qofattuu dabruu danda'a. Armaan nami muluunuu yoo ijaa har'a ceetiin deebi'e halaala asii buufate har'a sinni itti galu. Akka gadaamojii tanaatti harrisi duratan jechuudha. Maxaarri yookaan digaluu warra kanaa kenna. Yaa kana taa'ee filatiin tolchu moo aduma qara jirtu nama? Qara jirta booranii tolcheetiin durumaayyuu jirtu. Tam qara booraniitti fidama dhufe. Immoo namummaan warri isaa ta'u haa hojjetuuti malee harrum qaraayyuu jirta booraniitti hojjetu. Jaalluu wayii hin qabne keessi hin baane namni qulqullinni hin qabne yookaan waan akka Capan wayii fatai, aramu wayii fatai, keessin baan. Namni qajeelaan callaan keebba'u. Sirna mataa buufattoo kan keessa ga'een dubartii tamuuma hin qabnetu jira. Harrejjani gorfoo hidhatte, ciicoo aanan guutatte hidhatte, siiqqee fudhatte, saqafii fudhatte, aadaa fi guutuu hawaayaniidhaan kophee kan keeyyan aadaa irratti kopheen guyyaa irra dhowwaa harrabbaa ejjite, ciicoo fi taan miyyuu hidhatte. Harabaa nam gosisuun abbaa dhalcallaa doon ta'inu fakkeenya yoo harrayyuu ta'e harrayyuu sun muluu argayeetti qabdi gammachuusiiti abbaa waliin qoodatanii gammachuu abbaa isiilleen hartanejjuuf aadaa sirri barbaachisuu jira. Sirni buufattoo mataa kun gaafa raawwatamu haadha warraatti mataa namirra buusa haadha warraatti miyyuu namaa kenna haadha warraatti gollaan nama galcha isa kan qofaa miti sirni buufattoo mataa kan keessatti kallachi dubartiitti baasa sirni kun dubartii malee hin raawwatamu jiltaan keessatti galma jilaa cufa. Dubartiitti ijaara foduu dubartiitti ara bun dubartiitti qala inni kun cuftinuyyuu hangaf sirna gadaaf gadaamojii dubartii ta'uu agarsiisa guyyaa buufattoo mataa sunillee jalqaba haadha warraatti mataa namirra buusa guyyaa xumur jilaa haa buufattoo mataa sunittillee qomichi harrejjuu hangafi dubartiin dura coroortee jari dhiiraa dudduubatti corooretiin akkasiin urruubaa jila kanaa jilatama. Dibateeyyuu dubartiin harrejjitii obboleessa dudduubaan ejjasiin lengaya keessa qabdi. Yoosiin harrejjitee gorfodhattee miyyuu baattee akkasiin aadaan Boorana yoosiin dursitee qomichillee faangal. Madaala kaayyoo kan nami yookaan mirgi qaffaan yookaan nami hojii misooma qaffaan itti dhaaduun argisiisa. Biriitii fiddi jibichalleen fiddu raad fiddi raadisiin fiddu abbaalleen raaduma akkasiitiin galcha. Duub jilbuufattoo mataa tallee ta'e sirnum gadaa keessatti namni dubra hin fuudhin aadaa jila tokkollee jilachuu hin danda'u. Tanaaf dubartiin hangaf jilgadaatii jetti maanguddooti. Gadaamojjiin yoo qubattu eegi qubatanii baatii tokkoon duuba mataa buufatan. Ardumsuun duuba baatiif taa'uun baatiin dudduubatti eegi abbootiin mataa buufatteen dudduuba ittaansanii dabballee maqabaasuun dabballee mataa irraa buusan. Jilti buufattoo mataa tun duuba baatii 3 keessatti raawwatama. Barba arrab qajeela wallagaa walti qajeela. Anatole, Amotole, Gadan na badada, Tini gada badane, Balimono. Anatole, Amotole, Gadan na badada, Tini gada badane, Balimono. Iliratoroba, Balimono. Waya Johnny gate, Balimono. Johnny Hormagobe, Balimono. Hormagobe mude, Balimono.
Ana tole, kamo tole, gadaan teenna badhaadha. Teenna gadaa badhaadha. Sirni buufattuu mataa kun eegitu umurameen dudduubatti maqbaasii ijoollee dabballee kanatti ta'an maqbaasii ijoollee kun gaaf gaggeeffamu ji tokko ta'anii duuba arda kanaa gargalfatanii gar naannii dheeratti deebi'anii sirni buufattuu mataa laayyuu raawwatam jechuun booranatti ammaan tana duub booranatti sirni gadaa jabaa akka kanaa jira sirni gadaamojjii kan qofa hin taatin sirnooti hedduun dabballee irraa kaasee haga gadaamojjiitti barbaraan sirnuma kanaatti gaggeeffamaa deema sirni kun duuba cimsan irratti hojjetamee kunuunsi barbaachisaan taasifamnaafin hawwat turizimii jabaa ta'an yaad qophiteennati hanguyyoo jilooti haa qophii biraati wal agarrutti horaa bula. Hallelujah.